السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تافي وردفتو تأوكيتو بكم جرتك نجا فيا كيسن فجرات تاني سننجر أو ينكي ورونا من تبرع الشمار كفونا كم جرتان نجا كيسن أنا نجا كيا إسني سكن نجا تاتن أبدين كوا وبليان كيا mana kana horri harawa taatan subscribe godhaati commenti naka isini finde bisa horri hanga mana wajji turtan galatooma uddaasa galatooma ijoolleen hedduun yaada keessan yaada gaggaarii naa barreessaa jirtan dhuguma rabbitti dubbachuu fi commentiin keessan jawaadhu naan jaartanii galatooma jabeen walumaanii baay'ee namatti tola wallahi gaafa yaada tokko yaada bareedaa commentii jalatti nama barreessanii deebi'anii dubbachuu yookiin deebi'anii hojiisan cimanii akka hojjetan nama taasisa. Ammallee jibina keessan isinirraa eegaan isinin jedha. Asumaan har'a ammoo waan ani qabadhee dhufee waa'ee miidiyaa irratti argaa jirtanii waan amma sa'aatii kana miidiyaa irra deemu tokko qabadhee isin dhufee ani haga beekutti haga yaadutti akkatti waa manatti mudhate waa manatti nagaddisiisee fa'a irraa dubbachuuf hin dhufee obboleetti teenya kan Dubaayin keessatti ulfooftee mucaan dhiisee biraa deemee san irraa hin dubbachuu dhufe dhugama rabbii hedduu takkanatti dhagahame maaliif nasitti dhagahame naan jechuun keessan oolu ijoolleen keenya wallaahi yeroo hedduu ufumaaf rakkoof uf saaxilanii maaliif dursanii ilaaluu dhabuudha dursanii waa tokko madaaluu dhabuudha hin heeruman dhagaaniituma heerumuudha hin jiraan bultiin itti dhaabatanii itti ilaalanii bultii gaarii jaallatan san keessaanuyyuu bultii haraama bultii halaalaa osoo taatee haga takka chaansii qabdi san keessaan immoo ulfa daa'ima 4 garaadhaa qabdi dhiisee biraa bade way ijoollee amma wallaahi laazim way zamana keenya kan ummanni walii yaaduu dhiisee gonkuma walii yaadaa hin jiran wallaahi walii yaadan rabbiin isin haasattaru obboleeyyan kiyya si jammar isin kaayyoo biyyaa baataniif maa wallaalta shamarran teenya hedduu takka itti aaram jettisan wallaahi hedduu takka garamarra maaliif jennaa yoo takka laalu baga rabbiin si salphisee iyyuu maaliif jennaani namni tokko gaafa badii dalagu akka badiin kun irraa mul'atu hin beeku dhosaan dalagee nama dhokate malee rabbiin hin dhokatu rabbi badii namaa kana ol baasa oolee bulee ol baasa nama dhugaa rabbiitti isiin yoo sanitti hookii akkaniif nama mudataa hookii hin beeku kaan akkasiitti yaaddee kana hunda dalagdisan keessaan haraama jaarsasii ka halaalaati miti osoo jaarsasii ka halaalaa ta'e haga tokko rakkoon qabu chaansiidha qarqaaruullee hin qaban namni hin qarqaaruullee garaa nama nyaata jechuudha ilmoon namaa gaafa akkas taatu garaa nama nyaata amma haraamati har'aa tanaa yoo dosi qarqaaranii boru akkam gooti mi ijoollee makan takka miti ijoollee 4 mee eessa fiddi ijoollee haraama kun abbaan waa akka ta'eeti sa'a kanaayyuu akkam gooti micattiin tun sa'aatii kanatti biyya ormaa keessa gizee biyya gaarii keessa harka ofiitiin daladdee jettuttuyyu waan ittiin ulfa kana deessee ulmaa baatuun dhabde gaaf biyya galtee ijoolleen kun dhalate uffata irraa barbaaddi barumsa irraa barbaaddi maaliin bakkaan geetti sila daa'ima kana ka'ee nu jettee guddisti haraam wallaahi baay'ee takka namatti dhagahamu saniif jennaan an aamsi kiyya tokko immoo inni guddaan kan hanga kana yoo irraa dubbadhe hin gaha walumaa galatti kana maaliin xumura beektani baga rabbii si salphiseen jaallan jettiisanii isiin dhosaan daladdee deemuu fi rabbiin immoo salphina isii ifatti baase sa'aa kana keessa sa'aatii miidiyaa babal'atetti sa'aatii wanni hundi babal'atetti sa'aatii sheekaa fi qeesii fi beekaa fi wallaala asiif achi wali iyyutti asii achi gorsanitti wallaalteetii kana daladdeeti sa'aatii sanisii uf gammachiisuuf jettee deemtee waan feetee daladde maaliif fayyadamii waan tokko kabadii dalaguun dhibe badii yaani maal jeesinitti masaafuudhaan dubbachuu hin barbaadu waan hamaa dubbachuu hin barbaadu dhuguma rabbitti maaliif intala safuu guddatte safuu beekaa safuu eeggadha sanumaan asumaan immooyyuu obboleeyyan kiyya isaan biraa immooyyuu kaayyoo biyyaa baataniif hin dagatina dhugaa rabbii har'a yoo miidiyaa irratti badii irratti si argan waan hin taane irratti ati bakka hin taane dhaabattee yoo si argan hamilee haadhaaf abbaa keetii hagamcaa haadhaaf abbaan kee isiin imcattii tana injiraami wallaahi ka qabaniif dhabatte micattiin tiyya hiriyaa tiyya haa qixxooftu jedhanii horii isinii gurguranii
kan qabne sii fuudhanii namarraa sii liqeeffatanii lafa si gurguranii obboleeyyan kee biyyatti hafee beelessanii akka ati boru isaan guddiftuuf jecha biyyaa si baasan dhugaa rabbi dubbachuuf quufarra akka biyyaa bahe tokkollee hin jiru namni hundinuu jijjiirama hatta uma qabeenya nyaatee dhuguu waa hunda mijeeffatee oduma taa'u ka biyyaa baheeyyuu boru jireenya tanaa olii jijjiiradhaa jireenya tanaa olii guddisee maatii kiyya jijjiiraaf biyyaa baatan malee karaa gubbaa deemtanii dhiira wajjin waan hin taane dalagdanii borummoo rakkattanii karaa gubbatti baatanii na qarqaara afaan kamiin jettan obboleeyyan kiyya maal isiniin jedha maatiin keessan maal isiniin jedha firri keessan maal isiniin jedha hiriyyaan teessan maal isiniin jetti maaliif uf xiqqeessita ufuma keessanii maaliif uf xiqqeessitan dalagattanii hin dhaqqabama bar silaa biyyaa bahuu dhiistanii jiraattanii gizee waa akkana sammuu keessa isin jiru san odoo biyyaa bahuu baattanii biyyumatti dalagdanii shaggaa tureessu maaliif nama afotti hin argita wanti hundinuu biyya keessatti bareeda beettanii biyya ormaatitti hin bareedu akka yaadutti lukaan hin deemne odoo su'uudii ta'ee ijoolleen keenya seeraan ala deemanii rakkoo hedduudhaaf muudaman jechuu dandeenya biyya Dubaayii kanatti hanga ambeeku takkatti nam seeraan ala biyya kana dhufe gonkuma hin jiru hunduu paaspoortii qaba hunduu seeraan dhufan maaltu mana madaamiti isin baasee maalumatu mana madaamiti isin baase kaayyoo biyyaa baatanii dagattanii haadha abbaa keessan qarqaaru dhiistanii ofii keessanii of qarqaaru haadha abbaa qarqaaru dhiisiyyume dhiisisan yoo tolte qarqaarta fira kee yoo tolte qarqaarta sammuu kee maa of hin jijjiirin kaayyoo kee maa biyya bakkaan hin ka'in kakaatii bakka hin taane dhaabattu kakaatii bakka hin taane ooltu kakaatii bakka hin taane dhaqxu rakkatte akkasii obboleeyyan kiyya maaliif bakka hin taane dhaabachuu isin barbaachise ishimii rakkattaniiyyuu baatan mana madaamiti namni hundi rakkatee hin baane wallaahi quufatu isin baase malee mataa keessan qaqqabattanii dalaguu hin dandeettan dalagattanii biyyatti galtanii gammachuu keessan kaboru gaddaa fi gammachuuleen biyyatti bareeda gammachuu keessan taboru ibsachuu dandeettan hanga har'a gadditan boru biyya galtanii gammaduu hin dandeettan ta'u odumaayyuu rakkattanii rakkoon isin nirra gahee mana madaamiti baatanii maa biirootti hin deebine biirootti deebitanii achirraa ammaa dalagaa hin galle ishii deemtan bakka hajaa teessanii deemtan dalagaa maaliif dalagaa hin taa'in kakaatanii rakkoon taane keessa galtan immoo rakkoo tana keessa galtaniiti dhiira wajji siqiyyee buu wallaahi nama gurgursiistan siqiyyee buutaniiti rakkoo kana keessa galtanii afaan kamiin na qarqaaraa jettanii oromoo rakkoo meeqatu irra jira ummata rakkoo meeqatu nurra jira wallaahi wallaggaan keessa ummanni dhumaa jira walloon keessa ummanni dhumaa jira arsii keessatti akkas ummanni dhumaa jira salaalee keessatti argitan haadha bareedduu san mana akkasitti irratti gubaa turanii haati sun tanama tokkooti miti oromoo hundaati haadha oromoo hundaati du'aa jiranii namni qarqaaruu hedduutu jira wallaahi namni qarqaarsanurraa barbaadu nama hedduutu jira isin immoo as baatanii daa'imaa miti wallaahi isin tokkochi keessan daa'imaa miti uf beennaan biyyaa baatan sammuu yaannaa sammuu guddannaan biyyaa yaatan maaliif rakkoon taane keessa of naxxanii ganaa as baatanii na gargaaraa hojjettanii hin qaanoftanii namnummaan isiniin jedha ummata warri isin gurgurree bar firri isin gurgurree bar dhiira karaa gubbaa deemu maraxattee ofii keetiitti hidhattee yoo akkana na godhee bade akkas na godhee bade issee bakka akkasii godhe dhugaa rabbii maali ati hin laallattu daa'ima laallattanii na heerumtanii wallaahi nama aarsitan maal jeetiin isinitti rabbii isin haa laaffisu achumaan immoo ijoollee mana madaamii jirtu hin bahinaa mana madaamiiti rakkoon fedhe isin muudannaa mataa keessan qaqqabadha yoo wanti rakkoo guddoon isin mudatu taate biiroo deebi'a yoo biiroo isin dadhabsiisu taate biyya gala wallaahi biyya galuusa isinii hoyi silaa as teettaniillee dalagaa hin jirtan dalagdan mana ijaazaa dhaxxanii dhiira gandaa qallaburra biyya galtanii haadha abbaa keessanii dhoqqee haruura filattanii ana akkasiin filadha gara kiyyaan rabbi rakkoo tana namoodin hin barbaadullee akka rakkoon tun irra geettu wallaahi aziim hoggaa torba mana madaamii mana tokkocha hojjadhe rakkoo fi bal'oo hunda danda'e gaddaaf gammachuu hunda danda'e mana haadha xiyyaati miti mana abbaa kiyyaati miti maaliif boru naa dabartiif kaayyoo kiyyaafin wallaahi rakkadhee nama gadi hin taane maaliif obsa qabaachuu kiyya
yoo aaree yoo cinqame yoo madaamii waliin bu'e maa yaadadha beektani akkaataa biyyaa itti bahisan abbaa faadha kiyya dhiisee osoo isaan na guddisanii hin xumurin osoo na barsiisanii gammachuu haadhaaf abbaa kiyyaa hin geeffatin ka biyyaa bahee fi kaayyoo kiyya galmaan ga'uudha. Maaliif biyyaa bahee barumsa kiyya dhiisee? Maaliif haadhaaf abbaa kiyya dhiisee biyyaa baheetu natti dhagahama? Sa'aatii kana gammachuu tamiini dhiira yaadattan. Gammachuu tamiini baatanii uffata jijjiiruu, shaanxaa jijjiiruu, caammaa jijjiiruu gammachuu tamiini yaadattan. Ana gammachuu akkasii na keessa hin jirtu gara kiyyaan. Isintu beeka warri gammachuu akkasii yaadattan. Maaliif jennaan haadha sa'aatii kana barumsa baay'ee argachuu dandeettan hin argitan miidiyaa irratti. Wanti isin hin argine sa'aatii kana wanti hin baranne hin jiru. Wallaalaan gonkumaa hin jiru. Wallaalummaan gisee silkii hin qabne san odoo taatani. Duraan ammaa miti. Zamana keenya alhamdulillah wanti asii dubbatame eessaaf eessa ga'a. Arabaaf faranjiitu nurraa faama. Bakki hin geenne hin jiru. Gizee waan beekni sanillee odoo daladdanii rakkoon qabu. Har'ammoo gizee kana keessatti hettanii badii dalaguu jechuun atumatu tama badiiti. Atumatu salphattuudha. Dhugaa rabbi. Salphattuu ati dhossaan salphina dalagdee rabbiin salphina ol isinii baase. Akkasi malee wallaalummaaf hin dalanne. Rabbitu kanas ga'e jechuuf rabbi jedhaallee kanarraan taa'e. Maaliif rabbiin yoo san wallaahi aziim ani yoo takka laalu subhaanallah. Namni na argu jettee daladdee rabbi si arga. Haadhaaf abbaan kee na argu jettee daladdee kunoo rabbi salphina kee ol baase haadhaaf abbaa keetiif firoota keetiif hiriyyaa keetiif si mul'ise akkam gootiis. Hojii rabbii kana mee maal goota? Rabbi salphina sinaa oolchuu obboleeyyan kee hin bayinaa mana madaamiitii hin bayinaa. Wooma fedhillee taanaan hin bayinaa. Obsaa dalagadhaa guyyaa takka isinii dabarta. Guyyaa takka ni gammaddan. Guyyaa takka ni argattan. Guyyaa takka bakka hawwatan ni geettan. Gaddaaf gammachuu keessan haadha keessan biraa baatan birrii barbaacha baane haadhaaf wallaahi hedduu takka natti dhaga'u. Akka gaddinu ni beekna haadha teenatti akka hin dhufne hin beekna haadha namaatti dhufne akka rakkanu ni beekna gola gandaa keessatti rakkinna keessa san birrii keenya har'a of harkaa qabnu dalagannee damoosa keenya jejjaan fudhannutti obsine gaabbii galle waan keessa dabarre kana yaadanna yoo bakka guddaa geenya yoo immoo bakka hin taanetti of agarre hoo wanti kun hunduu bilaashataa jechuudha. Maaliif maqaa ijoollee mana madaamii jirtu balleessitan? Bultiin haala qabdi. Bultiin ijaarinaa hin jenne bultii ijaarradha. Nama rabbii isinii laaffise wajjin ijaarradha. Garuu haraaman dalagina. Dhugaa rabbii mucattiisu odoo haadha abbaa manaa qabaatte odoo isiin abbaa manaa yaani kabajaa qabu nikaa irraa qabu kan namni beeku ka warri kenneef odoo ta'ee innuu darbu fira isaattu qarqaara. Maqaan nu badaa qarqaaran qaba. Isiin amma gosa ofii maqaa nyaatte haadhaaf abbaa ofii maqaa nyaatte. Biyya ofii maqaa nyaatte amantii ofii maqaa balleessite wanta akkatti ijoon tolle jechuudha. Namsi qarqaaru hin jiru. Angara kiyyatti waame nama meeqa jira ka qarqaaru. Dafqa kiyya akkasitti xururradhe fidee mana madaamii keessa taa'ee ati tassi qiceenaa bu'aa turte si qarqaaruuf hin deemu dhugaa rabbi dubbadha. Akkasii isiniin jedhaa haasaa isin dheeresseen jira warri mana kiyyaa faaraa taata sabiskiraayib laayik sheer naa godhaa warri hangammaana wajjin turtan galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa nagaddisiisee haasaa kana hunda wallaahi baay'ee akkanatti dhagahame haasa'e. Akkasii galatoomaan isiniin jedha kabajamaa bakkuma jirtan rabbi isinaa eegu isinillee haga dandeetan takkaan wanta badaa irraa of eegaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.